Akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nagaan rabbii isin faana haa ta'u. Hadda viidiyoo haaraan walitti deebinee jirra. Viidiyoo haarawaa chaanaalii isaa seenuu tuubii jedhu irratti isinii hojjedha. Sababni isaas chaanaalii kiyya inni kun xiqqoo rakkoo na jala godhateera. Haga rakkoo sun irraa naa gadhiifamutti chaanaaluma kana irratti isinii hojjedha. Viidiyoo garaagaraa jechuudha. Akka duraanillee hin badu. Hadda gaafiif deebii obboleeyyan kiyya waliin goone isin biraan gaha jechuudha. Yeroo jalqabaatiif isaan wajjin ijoollee xixiqqoo takka wajjin jechuudha. Isaa wajjin turtii gaarii goona. Haga dhuma viidiyoo kanatti nu hordofa. Warri maatii keenya hin taane immoo sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti nu dabalama. Namni viidiyoo kana jaallattan immoo laayik gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Gara qophii keenyatti akkuma argitanii obboleessa kiyya isa xiqqaa waliin jirra jechuudha. Gaafii wayiin gaafadha. Gaafii kana yoo kan deebisu ta'e qabxii qaba. Gaafii shan gaafadha. Isheen obboleettiin xixiqqoon illee hin jirti. Isaan lamaan gaafii tokkoon gaafadhachuudha. Akka isaan hin dhageenyetti isin nagaa xumura qophii keenyatti nu wajjin turaan isiniin jedha. Gaafii tokkoffaan ani si gaafadhu. Saani hin dhalle maal jedhamti? Saani hin dhalle yeroo hundayyuu waan waatii hin dhalleef baakkuu jedhamti. Baakkuu jedhamti. Mee asumaan dhaggeeffattoota keenyaaf maal jettaan maqaa kee maatti himatanii? Maqaan kiyyaa suni dogongora kiyya. Maqaan kiyya Faxxanaa Gammachuu jedhama. Obboleessa Seenaati. Seenaan baay'ee na jaalatti. Anis baay'een ishee jaaladha. Obboleessa ishee Jaaffaadha. Yeroo ishiin biyya alaa jirtutti baay'ee yaadanii ture. Hadha abjuun keenya nu dhoggomee jira. Kina hadha wal agarree viidiyoo ishii waliin hojjechaa jirra. Hojiin ishee kunillee baay'ee gaariidha. Hin jajjabeessinaani sirriitti maal godhaa itti isaan? Isaanidhaallee sirriitti viidiyoo ishii kana baay'isaa sabiskiraayib godhaa jaaladhaa fi hin jedhaan. Jaaladhaa jettuun akkana moo akkana akkanni akkanni dislaayikiidha. Ishee amma immoo akkuma argitanii Gannat waliin jirra. Ishee obboleettii xiqqoo ishee macarrashaati jechuudha. Mucaa amma duratti argitan irratti dhalatti. Maqaa keetti maddu? Maqaan kiyya Gannat Gammachuun jedhama. Obboleettii Seenaati. Seenaan baay'ee na jaalatti. Anillee sirrittan jaaladha. Gisee yeroo ala jirtu san baay'ee ishii yaadee bilbilaa yeroo sagalee ishii dhaga'u mannu birayyuu geessu natti fakkaate. Bo'aa ture. Kanaafuu gisee san yoo sagalee ishii dhaga'u sirrittan nan bo'aa hin bo'inii qanii rabbee dhommoo dhagara naan jettee akkuma san jechiisu nu dhugoomee amma kinoo nu bira geessee oliif viidiyoo hojjechaa jirra. Mee maal jettan ijoollee akka kiyya yeroo san ala jiran amma ijoollee baay'ee jira. Amma fakkeenyaaf hiriyoota kiyyan baay'ee ala jira. Isaan maal jettan? Isinillee jajjabaadhaa guyyaa rabbi jedhe tokko hin galtanii biyya keessanitti hin galtanii wanni takkitti wanni si yaachisu hin jiru jedha nagaan galan. Akkuma isheen isiniin jettu dhuguma dubbachuuf yeroo an ala jiru sanii sagalee kiyya yoo dhageesse baay'ee tokko boossi. Kanaaf jecha ani ishee wajjin hin haasa'u jechuudha. Amma osoo oduu isinitti hin guddisini gaafiin gaafadha. Gaafiin an gaafadhu saan hin dhalle maal jedhamti jedhaani maal jedhamti ganne saan hin dhalle? Saan hin dhalle yeroo hunda kan dhalle qotiyyoodha waan ta'eef qotiyyoo jedhama. Qotiyyoo jedhama saan hin dhalle. Ishii amma immoo gara isaatti deebi'ee jira gaafiidhaani. Gaafiin inni isa gaafadhu bineensota bosonaa keessaa kan daa'ima ofii kiisii keessatti baatee guddisu maal jedhaman jedheeni? Bineensota bosonaa keessaa kan daa'ima isaa ishee kiisii keessatti baattee guddiftu kangaaroo jedhamti. Kabiraawu? Ishuma qofa. Kabiraan jiru? Kuuwwan akkam guddisa? Kuuwwan aannaniin guddisaa gara kiisii ishiin kiisii qabdii kiisii ofii keessa kaawwattee deemti. Yeroo deemtullee akka namni dugdatti baatu kana jechuudha. Ishiin cimtu? Amma Gannata waliin jirra. Ganniyyee bineensota bosonaa keessaa kan daa'ima ofii kiisii keessatti baatee guddisu kamiin maqaan isaa? Bineensonni bosonaa kiisiyyuu hin qabu. Lakki kiisiyyuu hin qabu bineensonni bosonaa. Hin qabu daa'ima ofii kiisitti baatee guddisu yookiin bineensota bosonaa akkuma namaa kanatti harmaan guddisa malee kiisiyyuu hin qabu. Kiisii hin qabu? Maa akkami guddisa jedhee dugdatti illee hin baatu ture? Hin baatu bineensonni bosonaa kiisii hin qaban kan namni. Harab? Isi bineensota bosonaa keessaa kan urmii dheeraa qabdu? Harraagessa. Gaafii afuraffaa irra geenyee jirra. Gaafii afuraffaan ani isa gaafadhu. Ingiliffaan bunni danfe yoo jedhamu Ingiliffaan maal jedhama jedheen gaafachaa jira. Bunni danfe yoo jennu Ingiliffaan maal jechuudha?
Akkuma beekamu Ingiliffii baay'ee afaan keenya turre haa ta'u barnoota keessatti hin baranna. Bunni Ingiliffaan daffe yoo jedhamu coffee is down jedhama. Down jechuun kufeedha. Dubbiin akkam. Ganniyyee waliin jirra. Gannat. Bunni Ingiliffaan daffe yoo jennu. Bunni daffe yoo jennu Ingiliffaan maal jechuudha? Coffee is boiling. Coffee is Boiling. coffee is boiling. Boiling. Akkas jedhama.